Baga guyyaa Jumaatiin isin ga'e akkasuma baga ayyaana Irreechaatiin isin ga'e. Kunooti har'a ayyaana Irreechaa hora Arsadeetti guyyaa irraa kana geggeeffamaa jira. Hora Arsadee. Hora Arsadee yaa taliila koo bareedduun tala mucaa biyya koo si fuddeen galaa kottuu gara koo. Aha adaa sheekin sirbu. Muuziqaa miti beeki. Muuziqaan jalan jiru anifuma afaanuma kiyyaan hin jedhe haraamatti siiksin. Ayyaanni Irreechaa kun namoonni hedduun amantaadha jedhu yoo laalan ayyaanni Irreechaa kan amantaas fakkaata. Amantaa Oromoo ganama ayyaanni Irreechaa amantaa Oromoo ka ganamaati. Amma lafti guyyaa mi amma sa'aatii 8 akkas ni ta'a akka biyya keenyaatti. Lafti guyyaa miti nuti amma amantaan keenya Musliima. Ta'us garuu ayyaanni Irreechaa akka abbaan itti fudhatetti inna mala amaalu binniyyaati takka jiraam islaamummaa keessallee yoo Irreechi amantaan niyyatte amantaadha. Yoo ammoo ayyaana Oromootiin niyyatte ayyaanuma Oromoo sii ta'a jechuudha. Ani akka yaada kiyyaatti wanti Oromoon irratti tokko ta'u. Amma nu hundinuu amantaawwan garaagaraa qabna. Hundi keenya amantaa keenya irratti guyyaa ayyaanaa miseensa amantaa keenyaatti wal fakkaataa amantaa keenya jedhamne akka amantaatti kan qabnu jirra ayyaana jechuudha. Ani akka yaada kiyyaatti sila ayyaanni Oromoo inni jedhamu tokko jiraachuu qaba. Yoo kun amantaa jedhanii achi nu jalaa kaanillee ta'e. Yoo ka biraan jiraanne immoo kanuma kenna. Kalaas. Isuma kana kenna bakka. Ayyaana Oromoo isa tokko Oromoo tokko taasisu waa hedduu waliin qabna. Akkasuma ayyaanas dabalachuu qabna jedhee yaadaan akka yaada kiyyaatti. Waan tokko irratti taanu. Waan guyyaa tokkotti wal geennee kabajannu. Durii ayyaana Oromoo isa Irreechaa malee kan Islaama fakkaatu tokkos jira. Inni waa'ee dirree Sheek Huseen namni beeku seenaa san yoo beektan ta'e. Dirree Sheek Huseen kan dhimma itti ba'anii fi ayyaana fakkeessanii nama waaqa kadhatu fakkeessanii achi wal gahanii keessatti dhimma fi ba'achuudhaaf itti fayyadamu turan. Inni sunis waan ittiin Oromoon ittiin wal geettee guyyaa isaanii ittiin guyyama tokko kan isaan waliin dabarsaniidhaaf kan Oromoon itti wal geettee isaan gargaarudha. Sababa kanaatiif ayyaanni Irreechaa biratti dabalataan ture jechuudha. Amma wanni sulleen hangasumta hin jiru. Ani akka yaada kiyyaatti waanuma fedhellee ta'u. Ayyaanni Oromoon itti tokko godhattee itti kabajattu jiraachuu qaba. Yoo isin hin jiraanne immoo isuma kana kenna kalaas. Yoo ka biraa jiraate fidaa. Hin jiru taanaan ammoo kanuma kenna kanuma kana kenna godhanna. Durillee kenna, kaleessallee kenna, arrallee kenna, borullee kenna, ganamallee kenna, guyyaallee kenna jechuudha. Anama naannawaan jiru kanatti ayyaanni Irreechaa ni kabajama taanaan dhugaa deebiin kabaja. Amantaadhaa fi miidhammoo ni jedhee amantaadha waaqa kadhadha hin jiru. Dhimma amantaa miti. Oromummaan achi wal gahuun guyyaa tokko namuu afaan beekuun waaqa isaa haa kadhatu dhimma amantaa miti. Garuu wal gahuu fi wal arguun kenna qofti waan tokko nu taasisu waan ta'eef garmalee barbaachisaadha jedhee yaada.